kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandiyaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oduuwwan keenya guyyaa irraa akka lakkoofsa biyya keenyatti biitooteessa 13 bara 2010 guyyaa kamisa guyyaa irraa qabannee dhiyaannee jira. Oduuwwan guyyaa irraa kan isiniif dubbisu anu birees keessan Hamzaa Booranaati. Lammiif gaachanaadha mata duree jedhuudhaan shamarran keenya Dubaay keessatti argaman deeggarsa hawaasa keenya qeeb qabeenya isaanii irraa buqqa'ee shiira diinatiin buqqaafamaniif gargaarsa midhaaniif huccuu ijoollee akka taasisan beekame jira. Lammiif gaachana jechuudhaan shamarran keenya biyya Dubaay keessatti argaman walitti qabamuudhaan yeroo lammaffaaf qarshii 128 walitti sassaabuudhaan gara biyyatti erguudhaan hawaasa keenya qeeb qabeenya isaanii irraa buqqaanii beelaan ga'amaa jiranii fi kan ijoolleen isaanii huccuramanii fi uummata keenya godina Baalee aanaa Raayituu keessatti argamaniif akka tumsa taasisan maddeen keenya nuuf gabaasanii jiru. Bifuma wal fakkaatuudhaan uummanni keenya shiira diinatiin qeeb qabeenya isaanii irraa buqqaafamanii gammoojjii Baalee aanaa madda olabuu ganda madda keessatti jiran rakkina cimaa keessa akka jiran maddeen keenya naannichaarraa odeeffannoo nu dhaqqabsanii jiru. Tumsi uummanni keenya taasisaa jiru cimee itti fufee kan jiru ta'us rakkina uummanni keenya keessa jiru wajjin kan waliin madaalee ta'us uummanni naannichaarratti argamu uummanni keenya ammas daran nu dandamachiisuuf sochii taasisuudha qaba jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Uummanni keenya naannichatti argamu mootummaa fi uummanni keenya tokkummaan ta'uudhaan bakka biratti haa nu qubsiisu yookaan ammoo iddoo irraa buqqaafamnetti nageenyummaa naannoo eegsisuudhaan bakka keenyatti nu deebisa. Naannoo kanarratti hedduu rakkataa jira jechuudhaan ergaa isaanii dabarfatanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun uummanni keenya ganda barraaq jirus rakkoodhuma wal fakkaataa keessa jiraatu maddeen keenya nuuf gabaasanii jiru. Oduuwwan biyya alaarraatii nu dhaqqan Gaaddisni Islaamaa kora guddaa biyya Keeniyaa Naayiroobiitti guyyaa kaleessa Maarchii 21 irraa jalqabee gaggeessaa akka jiru beekame. Dhaabbanni Gaaddisa Islaamaa kora guddaa waggaa lammaffaa biyya Keeniyaa Naayiroobii keessatti gaggeessaa jiru kanarratti ulamoonni gurguddoo biyya keessaaf alaarraa kan argaman yommuu ta'u guyyaa kaleessaarraa qophii kanarratti ulamoonni dhaamsa cimaa dabarsaa kan jiran yommuu ta'u madrasaa guddaa ijaaruudhaaf sagantaan galii walitti qabu akka gaggeeffamaa jiru kan beekamee fi qophiin kun guyyaa har'aa akka goolame beekame jira. Dhimma kana ilaalchisuun gabaasa dabalataa gara Keeniyaa Naayiroobiitti bilbilee Ustaaz Anas Muhammad wajjin turtii taasifne oduun booda kan isiniif qabannee dhiyaannu ta'a. Haleellaa xayyaaraa mootummaa Bashaar al-Assad magaalaa Bahaa guutatti gahee lubbuu muslimtoota Suuriyaa 59 ajjeefamuun gabaafame. Haleellaa mootummaan Bashaar al-Assad Bahaa magaalaa guutatti raawwate muslimtoota Suuriyaa qulqulluu ta'an 59 ajjeefamuun gabaafameera. Waraanni mootummaa Bashaar al-Assad haleellaa lafaa fi xayyaara gaggeessan godina paartii mormitoota Suuriyaa bulchiinsa godina kaaba biyyattii magaalaa Bahaa guutaa magaalaa Damaasqoo cinaa jiraatan irratti haleellaa gaggeessan lubbuu muslimtoota Suuriyaa 59 galaafachuun gabaafame. Akka ragaaleen humna waraana biyyoolessa Suuriyaa yookaan White Helmets jedhamuun beekaman irraa argame agarsiisutti haleellaa xayyaaraa fi haleellaa waraana lafaatiin gaggeessaniin musliimoonni 56 ta'an magaalaa Harsatti akka ajjeefamanii fi kan hafan aanaa Duumatti akka ajjeefaman gabaafame. Akka aangaa'onni humna waraana ibsanitti haleellaa dhaqqabe namoonni hedduun akka du'uuf miidhamuu hin oolle ibsamaa jira. Haleellaan boombii itti fufuu isaatiin iddoo sanitti dhiyaachuun waan hin danda'aminiif namoonni miidhaman kana daran caaluun isaa akka hin hafne dubbatamaa jira. Haleellaan mootummaa waraana Bashaar al-Assad guyyoota 5 darban qofa keessatti musliimoonni 159 ta'an akka ajjeefaman ni yaadatama jechuun dhaabbanni oduu biyya Turki World Bullet News gabaase. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Haleellaan boombii Somaalitti dhaqqabe lubbuu namoota 14 galaafatee 10 madeessuun gabaafame. Haleellaa boombii Somaaliyaa magaalaa Maqdishoo hoteela tokkotti dhaqqabe namoonni 14 yeroo ajjeefaman namoonni 10 madaa'uu isaanii ministeerri beeksisa biyyatti dubbate. Haleellaa boombii konkolaataa irratti hidhamee hoteela wayee jedhamu daandii Makkaa al-Mukarramaa cinatti dho'e kanaan namoonni 14 ajjeefamanii 10 madaa'uu isaanii ministeerri beeksisa biyyatti dhaabbata oduu Al-Jazeera timan. Haleella kanaan namoonni du'an namoota iddoo qabatanii bunaaf shaayii dhugaa turan yommuu ta'an haleella dhaqqabeen gamoon hoteela kanaa guututti barbadaa'uun isaa gabaafameera. Akka oduun qaama mootummaarraa argame agarsiisutti haleella kana kan dhaqqabsiise milishoota Al-Shabaab akka ta'e ibsamus qaamni haleella kanaaf itti gaafatamummaa fudhate
kan hin jirre ta'uun beekameera. Haleellaan kun erga haleellaan ji'a tokko dura lubbuu namoota 38 galaafate dhaqqabe booda haleellaa jalqabaa akka ta'e dhaabbanni oduu Aljazeeraa gabaase. Abbaan Feesbuukii kalaqe Maark Zuukarberg dhaabbata gorsa siyaasaa tokkoof dogongoraan iccitiin fayyadamtoota Feesbuukii akka oolfame amane. Dhaabbanni gorsa siyaasaa Cambridge Analytica jedhamu fedhii maamiltootaan alatti iccitii fayyadamtoota Feesbuukii cabsee fudhachuun faayidaa siyaasaaf akka oolche abbaan Feesbuukii kalaqe Maark Zuukarberg amaneera. Dhimma kanarratti Maark Zuukarberg odeeffannoon dhuunfaa fayyadamtoota seera malee hatameera jechuun ibseera. Dabalataanis gaafiif deebii CNN waliin taasise irratti baay'ee gadduu isaa fi namoota hojii seeraan ala raawwatan kana irratti tarkaanfii fudhachuuf yaada qabaachuu isaa ibseera. Kongireesii Ameerikaa fuulduratti dhufuun dhimma kana irratti ibsa kennuu danda'uun isaa boqonnaa akka kenneef kan eere Maark Zuukarberg appilikeeshinoonni iccitii fayyadamtoota dhuunfaa cabsuun akka isaan odeeffannoo hin hanne waan inni hin goone akka hin jirre ibsuun iccitii dhuunfaa keessan eeguuf dirqama qabna. Kana gochuu yoo dadhabne garuu isin tajaajiluuf ga'umsa hin qabnu jechuudha jechuun fuula Facebook irratti maxxanseera. Bittoonni gurguddoon dhimma teknooloojii kana irratti hojjetan dhiifama gaafachuun kan kee qofti bu'aa takka illee hin qabu. Wanti guddaan rakkoo kanaaf ka'umsi maal akka ta'e qorannoon guddaan gaggeeffamuudha qaba jechuudhaan Maark Zuukarbergiidhaan akka mormaa jiranis beekamee jira. Gocha kanaan wal qabatee dhaabbanni Feesbuukii mallaqa doolaara biliyoona 37 akka kasaare himameera. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa oduuwwan keenya guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu qophiiwwan keenya hafan wajjin turmaata gaarii.